Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan jirtu Dr. Aisyah Tubi. Nagaa jirtu akkam warroonni biyya keessaa warroonni biyya alaa akkam nagaa jirtu nageenyi badhaadha. Jirraan galata rabbii jirraan illee nagaan jira. Baga jiraatan isinillee baga nu jiraatanii jiraadhaa warri biyya keessaas warri biyya alaas akkam nagaa jirtu isin jedha. Egaa har'a piraanki ajaa'ibaa tokko yeroo jalqabaatiif haadha manaa kan koo Aishaa gochuuf deema. Egaa piraanki kana jalqabarraa hanga dhumaatti akka nu hordoftan isiniin jedha. Asuma biraan immoo laayik sheer sabiskiraayib jechuudhaan akka nu jajjabeessan isiniin jedha. Naa jiraadhaa viidiyoo kiyya hanga dhumaatti akka nu hordoftan isiniin jedha. Nagaatti. Egaa hordoftoota Aishaa Tuubii dachaanii walitti deebineerra akkuma duratti isiniin jedhe Aishaa piraanki gochuudhaaf qophaa'een jira. Aishaa nama suuqiidhaaf gabbaate dhufuuf kaateerti fakkaata. Sagaleen isii alaana dhagahamaa irraa dhufaa jirti. Egaa amma piraanki gochuudhaaf isinis piraankii keenya laayik sheer sabiskiraayib jirtu akka nu jajjabeessan piraankii kanarratti immoo akka jalqabaa hanga dhumaa nu laaltan isiniin jedha. Aishaan dhufaa jirti. Egaa qoy maal isin neetworkiidhaaf akkatti jechatu kun yaa rabbi barsha makaan biyya keenyaa kunillee bitaa gadi bu'aadha. Adama jireenya biyya keenyaa dagatte anumaa dagatun oltanas hin daganne malee. Wayi lubbuutii. Mee akkam jirtuu fi jirra galata rabbii nuti nagaa wallaahi. Maali sila akkam maa badde akkatti akkas jaaladhullee ni beekta garuu galatoon dhugaa waaqa. Bilbiluma kiyya akkamitti argatte? Mijoosan si kenne? Eeshi yaabo baay'ee si jaaladha bar dhugaa rabbii handaale baay'ee si olitti nama eenyumaa yoo qixa kee namaan jaaladhu hin qabu ani qixa kee nama tokko nama jaaladhu hin qabu dhugaa. Anarras taanaan boris taanaan yoomillee haga fedhellee maan turre beekta haadha manaa si godhachuu kan kondiisu ishee. Haadha manaa maadhiis haadha manaa maayittaa haadha manaa tasi jaalatu takka hin qabu ani osoo fuudhallee waan haga kan kee jaaladhu takka hin qabu. Eenyumaa nama tokko sitti hin qixxeessu nam tokko sitti hin qixxeessu dhugaa rabbi baay'ee si jaaladha garuu ani baay'ee dhugaa waa takka si olitti nama sitti qixxeessee jaaladhu takka hin qabu ani. Abu'aan ufi haadha manaa dhiise abu'aan jaalala isii fixadhe dhageessa laala waa'ee haadha manaa natti deddeebiftee haadha manaa naan hin jedhin. Haadha manaan jaalala isiif qabu fixadhee ana bu'aa haga kan kee nam takka jaaladhu siin jedha ani gaafa si fuudhallee laale. Qixa kee nam takka ta dura amma jaartii kee jetta ati tam nam tokko sitti hin qixxeessu dhugaa. Jaalala naaf si waliin dabarsinee beekame maaliif kana na gaafatta? Eenyumaa lubbuuti yaani waan takka eenyuma sitti hin qixxeessu ishee. Ishee waa'ee jireenyaa mootu hai maal hallafta? namatu naa bilbile jechuun dhageedha. Maal si dhagahu? Maaliif si dhagaa? Maal jechuun? Maal haasaa jirta? Ofii akka namni alaa nu dhageenye barbaachuu fi garuu maalollee ati ilaaltatti gabbaa ilaali namatu naa bilbilee bakka yoo mijaa'uu kan koo duraanii takka tureeyyuu biyya laa turtee ani hin dagadhe ilaal gara waggaa 5 jahaati isin dagadhee hin jira beela. Amma naa bilbiltee amma ganaadha naa bilbiltee bilbilee hiriyaa isheetti biraa tira argatte beela. Naa bilbiltee amma kun maatiin hundallee maal qabeenya tokko waan ifaajeen kiyya na harkaa burjaajee maal naan jetti. Saniif nutti dhagahamee bareesii wajjin haasaa jira. Sitti dhagahamee maal hojii haasoftare maal dabarra qaartu tokkoon si dhageeffataa irraa si dhaabadde waan si argine seetamu. Miti bara. Si dhageenne seetamu. Laale isheen jechuun nama gaarii turtee nama mala qabeessa turtee jechuun carraan godhee isin hiriyaa kan jalqabaa turte. Annat nimin hiriyaa kee jalqabaa kan
jalqabaa kanaan Natti dura himtee jettaan. Natti himtee jettaan hiriyaa qaban jette si dura hiriyyaan qabu si malee waan beeku siif hin du'a maal haasaa turte. miti kaa duraan ishee kana ammaa si jaalladha duraan hanga ishee sana jaalladhu si waan hin jaalladneef si fuudhe malee. Hagi si jaalladhu si hin jaalladhu. Miti hanga si jaalladhu ishee waan hin jaalladneef si fuudhe malee. Wallahi gudima qabda. Maal jette meerdeemi? Jechuun ati amma kun waan baajoo miti kaa waan ani qoosaa miti dhugaasitti maaramu. Maal dhugaa irratti himtumeeratti? Laal ammallee taananiin jechuudha. Isheen kun hiriyaa kooti kan duraaniiti. Eeshi wadabboo hiriyaa duraan naa dhugaa dubbachuuf yoo ta'e hanga si jaalladhu ishee hanga si jaalladhu hiriyaa qabda hiriyaa qabdammoo. Bar kan ijoollee kanaan duraati ijoollee lamaan nama hojii qabu kana beekame kan ijoollee lamaan kanaan dura hiriyaa yeroo anaaf si walitti dabalamini dura waan ta'eef amma immoo bilbila kii haga ammaa isiin neerune keechee na eegibiita. Aha si eegaartiyyuu. Na eegaarti isheen haga ammaa neerune na eegaarti. Gaafa qaama jechuun yoo ati eeyyamamaa taate jechuun yoo fuudhellee yoo ati eeyyamamaa taate ani fuudhuudhaaf gamaa qophiidha. Maal isheen naaf jecha waggaa torba haga waggaa torba biyya alaa turte kan na eegaa turte laal. Cirraash fuudhullee yaada qabda. Jechuun kanaan dura kan qabu ture. Amma isheen naa bilbilaan natti dhagahame baay'ee dhugaa. Maal sitti dhagahame? Haa meesii si bilbiltee haasofsiifte karaa sadii fotoodhaa kan hojii jiraata turte si malee nama jaalladhu si malee maaliin ta'u ka'eetu afaan hin soba ammoo kun si dhageeffata. Ammallee ani si akka isii jaalladhutti akka isii jaalladhutti isheen jaalladhu. Reef maal jechaa turte yaani si dhagaa harabaas jira. Yaani ilaali isiin cinqamtee jennaan mana akkas jedheen malee. Naa isheen cinqamte akka reetti tasgabbeessaa. Tasgabbeessuudhaaf kaa'ee hiriyaa kan koo kan duraanii waan turteef. Kanaafuu hiriyaa kee yoo taate akkana haasofta daarii keessatti. Jechuun tidaarillee maalillee dhugaadha suni tidaariin kabajamuu qaba garuu ammallee hanga si jaalladhu isheen jaalladhu baran. Isiin immoo haga si jaalladhu haadha manaa hin jaalladhu jettaan anaan immoo haga si jaalladhu isin jaalladhu ati naggaadha. Jechuun ati na namantu. Si nama nu yoo akkamitti gurra kiyyaan dhagaa akkam godhee si amana. Ansi amana bar. Maal nama Ansi amana sin jaalladhallee eenyumaayyuu si caalaa nama hin jaalladhu hin jiru. Andi arabni kee gara maraatti fakkeessa jechuudha. Fakkeessaa miti. Asha barsan dhugaa dubbachuuf yoo taate sin jaalladhaan. Hayi. Afaanin. Yaara onni marraa si jaalladha asuma keessa. Annaa amma kana boolu na eeyyamte ka'eetu ansi eeyyame fuudhuu barbaadda. Jechuun egaa amma laala maasi fakkaate micoon tun anaaf jecha gara waggaa 5 waggaa 6tti kan turte biyya. Shi wadabboo amma kanaa jin fuutan. Hanga waggaa 5 waggaa 6 kana laal eenyumaafuu bilbilaa hin turre nam tokkoyyuu hin bilbillee ati baheerumteerta mafuteertaa naan jedhe. An fuudheera garuu immoo akka duraanillee hiriyaa kan tutan baay'ee jaalladhu yoon fuudhee. Ati xiqqoo ishiin saafatu bishaan haasoftu gara akkanatti. Jechuun ati yoona kana eeyyamtu taate ani yoo na eeyyamtu Asha. Asha. Haadha manaa kooti miti as gabbaashi. Hin jedhamu malee akkas maal taate. Aisha. As gabbaayi taa'isittani malaa. As gabbaayi. Naarini. Tokkollee hin qabu. Maatii gura taa'ee ittiin si dhageeffadhullee hin qabu. Homaa tokko irratti hin dubbatu. Homaa sirraa dhageeffachuu hin barbaadu ishee. Homaa tokko hin barbaadan maal socho'u. Waan si ta'a. Ati jaalalan beektu? Jaalalan siif qabu san hin beekame? Natan malee laatteedha waa ijaaraa sitti jira jana irra jirte jechuudha kana. Janaa miti laale. Kun carratu godhee isillee haga ammaa turte. Kanaaf si lafa kaasaare. Maara koo qabu. Maara koo qabu. Si lafa kaasaa. Yoo lafa taksisu lafa kaasaa. Lafa kaasu miti laale. Lafa kaasu sun ta'e. Dullatti amma manatti haftee guurtee galtaan. Wayi guu. Mucoon dullattiidha maal waa'ee dullatti maal ati maal kutaa keessa galtaati. Waa'ee dullatti maal hin jedhin amma na eeyyama bichaa waan sirgaa. Ani waan akkanaa wajjin haasa'ini fuudhii galiini garuu narraas kee. Kootu. Waraabba maalta kootu. Saa waraabba. Waan na waraabba. Tis. Kootu. Taashi kootu taayi wala masiina laa. Maal amasiina? Siya masiina. Argitee bishoo. Video gaafa dhugaa. Kanaaf irraan hojjechaa jira. Hordoftoota Aayishaatuu fi hundi keessanuyyuu like, share, subscribe akka nu gootan ijoolleen Oromoo warroonni biyya keessa jirtan warroonni biyya alaa jirtan like, share akka nu gootan kabajamtoota teenya Aayishaa yeroo jalqabaatiif biraankii si godheera. Biraankii gaafa dhugaa dhugumaa yoo ni biraankii ta'uu isaa. Kootu kun waraabama harta laal.
Pirankii ta'uu isaatu. Ilaali waraabama argalaan. Hayi. Ciao. Ertee? Hordoftoota keetiin laayik, sheer, sabskiraayib nu godhaa jedheenii. Yeroo jalqabaatiif si dursee piraankii godhee dheeraa. Oduu ati piraankii si godhaa. Maali? Sisish. Taashi taa'e. Waraabama arga taa'e. Ayyaa argeera. Kan